Waboon zoonii giddugala Oromiyaa aanaa dharraa keessatti tarkaanfii laalessaa diina irratti fudhateen injifannoo argachuu hoogganni waboo zoonii giddugala Oromiyaa beeksisan. Har'i waxabajjii 13 bara 2026 akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduu injifannoo irree fi gaachanni saba Oromoo waboon argamsiise isin dhageessisa hanga xumuraatti na waliin turaan affeerraa kooti. Humni bilisummaa Oromoo waboon zoonii giddugala Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa dharraa keessatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen du'a fi madoo ciccimaan adabeera. Akka odeeffannoon maddeen irraa argaman ibsanitti tarkaanfiin kun gandoota akka Ceeqaa fi Salaash jedhaman keessatti waxabajjii 12 bara 2026 kan gaggeeffame yoo ta'u lolicha irratti loltoonni mootummaa hedduun du'aniiru. Tarkaanfiin kun yeroo gabaabaa keessatti gaggeeffamuun mootummaa PP irratti miidhaa geessisuu fi sodaa guddaa uumuu danda'eera. Maddi odeeffannoo kun akka ibsutti tarkaanfii kana keessatti loltoonni mootummaa 65 ol battalatti ajjeeffamuu fi namoonni 50 ol immoo madaa'uu isaanii hoogganni waboo zoonii giddugala Oromiyaa ibsaniiru. Dabalataanis loltoonni PP 8 fayyaa isaaniitti qabamuun harka waboo jiraachuun isaanii mirkanaa'eera. Booji'amtoonni kunneenis mirgi booji'amaa eegamee fi barnoonni haaromsa sammuu kennamaa fi jiraachuu qondaalonni waboo zoonichaa himaniiru. Abdiin saba Oromoo waboon meeshaalee waraanaa hedduu loltoota mootummaa PP irraa booji'uu danda'uu isaa ibseera. Meeshaaleen waraanaa kunneenis qawwee AKM 40, rasaasa AKM 3000, rasaasa BKM 2500, hidhannoo mudhii 35, hidhannoo qomaa 20, yoroorroo BKM 3, reediyoo qunnamtii 3 fi korojoo waraanaa 15 akkasumas kophee fi huccuun loltootaa ragaawwan iccitii keessoo waraana mootummaa saaxilan waliin harka waboo seenuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii ta'eera. Gama biraatiin qaamonni mootummaa aanaa dharraa irraa kaasee hanga sadarkaa federaalaatti mufaatuu fi sodaa guddaa keessa waan seenaniif haaloo ba'uuf jecha uummata nagaa irratti diroonii fayyadamuun haleellaa qilleensa irraan boombii darbataa turaniiru. Haleellaa kana keessattis qonnaan bultoonni 2 lubbuu isaanii dhabuu fi namni tokko immoo madaa'uu isaa odeeffannoon jiraattota irraa dhiyaate ni agarsiisa. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa gama isaaniin tarkaanfii mootummaan PP uummata Oromoo irratti fudhatu qolachuuf hojii isaa cimsee akka itti fufu ibsee jira. Uummanni Oromoo aanaa dharraa keessatti humnoota mootummaa abbaa irreen hiraarfamaa jiran injifannoo argaman kana gammachuun simatanii akkasumas of eeggannoon barbaachisaa akka ta'e himuun waboo cinaa akka dhaabbatanii fi qabsoo bilisummaa deeggaruun akka itti fufu dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Duulli kan wabooti, injifannoon kan uummata Oromooti.